Absent to Murakabrumati Muba. Intimanoni Ganiluba. Nigan Tataran Galman Nigania. Barachalola. Lola Barana. Alaba Kenya Nuroma Venera Nimir Mirsina. Empire Ethiopia Vanka when Jarama Vanka when Dignero Maolaba Nijara. Nijara. All of them to Varkalano. Ilano. Veladebu Angel Vivanu. Angel Vivanu. Angel Vivanu. Angel Vivanu. Injivano Madoromo. Kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jecha sababa tibbana rakkoon teknikaa nu mudateef haala hawwinuu fi isinis feetaniin oduu isin dhageessisuu hanqachuu keenyatti guddoo gaddina rakkoo gama teknikaa nu mudate hanga danda'ametti furuu yaalla isaa asitti gabaabinaan oduu isin biraan ga'uuf dirqamneerra kanaanis guyyaa irraa gabaasa waraanni bilisummaa Oromoo fi dhimmi Taayyee fi haasaan jeneraal Gonfaa Soofumar miidiyaa waliin taasisan irratti oduu qabannee isin dhageessisuu akkasumas mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiilee Itoophiyaaf eegumsa seeraa yeroof murtaa'e kennameef jala jiraatan eegumsi akka irraa kaafame himame kan jedhuu fi lammiileen Itoophiyaa seeraan ala daandii xiyyaaraa Afrikaa kibbaatti imalan to'atamuu kan jedhudha. Hordoftoota keenya chaanala keenyaaf haaraa akka taatan ammuma subscribe taasisaa jechaa oduun kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee jalatti haleellaa geggeessaa jiru jabeessuu hime. Loltoonni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo keessatti lola keessa kan jiran yoo ta'u sochiin waraanni bilisummaa Oromoo kan duraa caalaa daran dabalaa dhufuu isaa karaa garaa himame. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin haleellaa geggeessuu jabeessuu eereera. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti guyyoota tilmaamaan giddugalaan waraana mootummaa baay'inni isaa 100 ta'u ajjeesuu hime. Haleellaa bakkaa bakkatti taasisuun waraanni mootummaa dadhabsiisaa akka jiru gabaasaa ture. Akka maddeen waraanni bilisummaa Oromoo yookiin waboon itti siqeenya qaban miidiyaa hawaasaa irraan gabaasaa jiranitti Oromiyaa kallattii maraan lola gaggeessuu isaa suuraa deeggaruun gabaasu. Meeshaaleen waraanaa wal irratti tuulamanis loltoota mootummaa irraa booji'amuu jedhamuun marsaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti maxxanfamaa oolu. Yeroo deeggartootaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo haala kanaan gabaasanitti gama mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoo galaa jira kan jedhu dhaga'amaa jira. Gabaasaaleen qaama lamaan biraa ba'an faallaa walii ta'anis uummanni hedduun ammoo haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo daran dabalaa jiraachuu himu. Inumaa sochiin waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa mataa naannessaa jedhan sababni mala inni hordofaa jiru qabamuu hin dandeenye jedhu kanneen dhimma kana gabaasan. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinneetti dhiyaatan haleellaa geggeessuu jabeessuu isaa eeru. Mootummaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo yookaan waboon giddugala dhabamsiifamuu fedha. Otoo naannicha bulchiinsaa fi masaraa isaa irraa waraanni bilisummaa Oromoo socho'uu tasgabbiin jiraachuu hin danda'u kan jedhu bulchiinsi mootummaa giddugalaa Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf baay'ee ifaajaa jira jedha. Humni waraanaa lafoof qilleensaa fayyadamuunis haleellaa geggeessaa tureera. Lola ammayyaa adeemsa diroonii haleeluu dabalatee waan yaalamu qabu hunda kan yaale mootummaan akka abdatetti waraana bilisummaa Oromoo giddugalaa dhabamsiisuu hin dandeenye. Inumaa waraanni bilisummaa Oromoo giddugalaa bira darbee gara ba'a Oromiyaaf kibba ba'a Oromiyaatti of babal'isuu abdii mootummaan lixaaf kibbatti daangaa qofaatti hambise haleeluuf qabu sun dhidhimsee jira jedhame. Gabaasaaleen tibbana ba'anis kan akeeku gabaasa har'a hundee miidiyaan argateen ammoo mudde 9/2025 waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa sana aanaa Gindibarat ganda Gooroo Dhoqonuu jedhamutti haleellaa geggeessuu himan. Haleellaa kanaan bakka tokkotti waraanni mootummaa 52 ajjeesuu gabaasaaleen ba'an hubachiisan. Akkuma kanaan waraanni 35 madaa'uu 9 booji'amuu isaanii dhaga'ame. Ajajaan kumaa Shaalaqaa Caarqoon jedhamu haleellaa kanaan ajjeefamee jedhan. Akka namoonni waraanni bilisummaa Oromootti siqan Feesbuukii fi Telegiraamii irratti maxxansaa jiranitti lola Gindabarat keessatti adeemsifame kanaan meeshaan waraanaa guddaan boojameera. Raadiyoon quunnamtis waraana mootummaa irraa bakka jedhame kanatti fudhatamee jira jedhame.
haleellaa bakka tokkotti qofaan miidhaa aga kana geessise ka jedhan namoonni waraana bilisummaa Oromoo leellisan yoo xiqqaate waraanni bilisummaa Oromoo guyyaatti bakka 4 haga 5tti haleellaa geggeessuu himan. Akkuma kana gabaasa haleellaa biraan Oromiyaa keessatti haleellaan geggeeffamuu gabaafame waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorroo keessatti halkan mudde 9 2025 tarkaanfii mooraa waraana PP paarkii jedhamu bakkuma irratti beekamu irratti fudhateen humna waraanaa du'aa fi madoon adabee buqqisuun qabeenya achi keessa jiru guutuuf dhuunfateera jedhu maddee odeeffannoo keenya itti dhiyoo jiran. Kaambiin diinaa kana erga dhuunfatee akkasumatti jira sodaa kanarraa kan ka'e daandii guddaan Harargee irraa gara Adaamaa geessu guutummaa guutuutti cufamuus gabaasichatu ibse. Kun ta'ee waraanni mootummaas gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran eerameera. Magaalaa Naqamtee keessa humni addaa 4 gara waraana bilisummaa Oromootti makamuu himuun waraanni bilisummaa Oromoos waraana kanneen fedhii isaanii gaafate mataatti galchee jira maatiitti galchee jira jedhan. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo akkanaan gabaasu mootummaanis gama isaan waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa harka kennataa jira jechuun jabeesseera. Inumaa maxxansaaleen aanaalee fi godinoota dhimmoota kana irra deddeebiin gabaasu. Suura namoota uffata waraanaa qabanis kan hin qabnes maxxansuu waraanni bilisummaa Oromoo akka harka kennateetti gabaasu. Gama gabaasa waraana bilisummaa Oromootti yoo deebinu waraanni bilisummaa Oromoo Iluu Abbaa Booraa bakkisaa kan hin ibsamne keessatti uummata otoo mariisisuu suurri mul'atu miidiyaa hawaasaan qoodameera. Kunis waraanni bilisummaa Oromoo gara sanatti of bal'isuu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo bakka Oromoon jiru hunda ga'uudha ka jedhu dhaadannoo hoogganoota isaanii yeroo maraati. Obbo Taayyee Danda'aa bakka lubbuu isaaniif sodaachisaa ta'etti hidhamuu rakkoo ulfaataaf saaxilamanii jiraachuu ifoome. Bilchiginaan dhiyeenya kana waggaa 7 erga itti murteessee booda mana hidhaa duraan turan baasuun bakka biraatti geesseera. Deetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa muummicha ministeeraatiin isin naasuu namaaf kan hin qabne bulguu dhiiga namaan taphatu erga jedhanii booda yeroo garaagaraatti hidhaaf saaxilamaniiru. Obbo Taayyee irratti mataawwan hedduun banamanis kufaa kataa yoo ta'u himata meeshaa waraanaa seeraan ala jedhuun garuu balleessaan itti muramee adabbii waggaa 7 fi ji'a 2 irratti darbeera. Murtee kana boodas bilchiginnaan mana hidhaa obbo Taayyeen turanii gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eel jedhamutti dabarsuu kan himan abukaatoon isaanii obbo Abarraa Nigus haalli maamila isaanii jechuun obbo Taayyee keessa jiran lubbuu isaaniif sadarkaa yaaddessuurra akka ta'e himaniiru. Yeroo ammaa mana hidhaa Abbaa Saamu'eel kan zoonii Arfaffaa jedhamu keessatti hidhamanii kan argaman obbo Taayyeen namoonni isaan wajjin hidhaman namoota yakka gurguddaa kanneen akka ajjeechaa fi wanbadummaa fi kaakaafaa himatamanii murteen irratti darbee wajjin hidhamanii jiru jedhame. Kana malees balballi kutaa isaanii kan hin cufamnee fi namoonni dhibee sammuu qaban bakka baay'atanitti hidhamuun isaanii kun yaaddoo itti uumuu abukaatoon isaanii kun himan. Lammiileen Itoophiyaa sarara daandii xiyyaara Itoophiyaan seeraan ala Afrikaa kibbaa seenan jedhaman to'ataman. Mootummaan Afrikaa kibbaa lammiileen Itoophiyaa 14 kan balallii sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaan gara biyyattii seenan to'achuu ibseera. Muddee 11 2025 xiyyaaraan buufata xiyyaaraa Taamboo ga'uu kan himame lammiileen Itoophiyaa dhiira 5 fi dubartoota 9 haalli imala isaanii shakkisiisaadha waan jedhuuf to'annoo jala ooluu itti aanaan koomishineera abbaa taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa Jeen Tufaanaan himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa kun xiyyaara sarara daandii xiyyaara Itoophiyaan imalaa turan ta'uu kan himame yoo ta'u kan isaan to'atamanis mala namoonni seeraan ala nama godaansan fayyadaman imala isaanii irratti argamu hordofeetii jedhame. Kanaanis lammiileen Itoophiyaa kan dursa Afrikaa kibbaa akka biyya qaxxaamuruutti ce'uun duubarra gara biyyaatti deebi'uu isaanii ta'us qorannoon jalqabaa abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa biyyattii ifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun xiyyaara sarara daandii xiyyaara Itoophiyaan kan Afrikaa kibbaa seenan lammiileen Baangilaadesh 16 ragaa imala seerummaa hin qabneen imaluun to'annoo jala ooluu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa Afrikaa kibbaa dabalataan ibseera.
Lammiileen Baangilaadesh to'ataman kunneen martinuu dhiira ta'uu kan eerame yoo ta'u, erga buufata xiyyaaraa Taamboo ga'anii qorannoon taasifameen ragaan imala yookaan viizaan isaanii kan sobaa ta'uu fi kaayyoon imala isaaniis kan eeramee fi waliin gargar ta'uu abbaan taayitaa bulchiinsa daangaa kun ibseera. Mootummaan Ameerikaa waggaa 3 dura lammiilee Itoophiyaaf eegumsa seeraa yeroo murtaa'eef kenname jala akka jiraatan wabii ta'ee fiigaa ture amma dhaabuusaa ibse. Eegumsi seeraa yeroof kennamu kan lammiilee Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsa balaa uumaa yookiin sodaa nageenya biroo keessa galanii fi lubbuu isaaniif sodaachuun biyyaa baqataniif kennamaa ture. Eegumsi seera baqattootaaf addatti kenname kun buqqaatonni Itoophiyaa Ameerikaa keessatti akka hojjetanii fi biyya akka hin ari'amne wabii ta'aafii ture. Sagantaan kun bara bulchiinsaa Joo Baayiden kan eegale yoo ta'u, addatti baqattoota waraanaa Tigraay dheessanii biyyaa ba'aniif wabii ta'ee ture jedhame. Seerri baqattoota Itoophiyaaf eegumsa addaa kennuu kan bulchiinsa Tiraamp kan baqattoota irraa tarkaanfii hamaa fudhataa jiru keessatti iddoo dhabeera. Bulchiinsa Tiraamp duula baqattoota irratti eegale keessaa tokko sagantaawwan akkanaa dhaabsisuudha. Hooggantuun waajjira dhimma nageenya biyya keessaa Ameerikaa Kristi Noom waltajjii mootummaa federaalaa kan ejjennoowwan jajjaboo mootummaa biyyattii irratti ibsaman irratti murtee kana labsan. Haala qabatamaa biyyattii gamaggamuu fi qaamolee mootummaa Ameerikaaf dhimma kun ilaallatu waliin dhaabbachuun Itoophiyaan yeroo ammaa haala baqattoota biyyattiif eegumsi seeraa addaa barbaachisuuf keessa akka hin jirre murteessineerra jechuun murtii isaanii labsan. Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee nagaa cabsuun Ruwaandaa himatte. Wal waraansa Dimokiraatawaa Rippaabilik Koongoo fi Ruwaandaa jidduu jiru ilaalchisee araaraa bu'e cabsuun Yuunaayitid Isteetsi Ruwaandaa himatte. Loltoonni M23 magaalaa Bahaa Koongootti argamtu to'atanii jiru jedhan. Maayikaa Walzii gamtaa mootummootaatti ambasaaddar Yuunaayitid Isteetsi taateen kun baay'ee yaaddeessaa ta'uu ibsanii waraana garee finciltoota M23 akka jalqabeen baay'ee gadduu dubbatan. Dubbiin ambasaaddara Walzii kan dhaga'ame wayita finciltoonni M23 kan Ruwaandaan deeggaraman jedhaman Bahaa Koongoo kibba Kiibuutti lola banuun namoota 400 ol ajjeesuu himameen boodadha. Akka aangoonni kutaa bulchiinsa Kiiv kibba jedhanitti loltoonni addaa kan Ruwaandaa magaalaa bakka murteessaatti argamtu Yuviiraa keessattis mul'ataniiru jedhan. Ambasaaddara Walzii Ruwaandaan naannicha gara goolumsaatti dhiibaa jirti erga jedhaniin booda waan harkaa qabnuun warra kaan uumaan itti gaafatamuutti ni finna jedhaniin dabalataanis Ruwaandaan akka birmadummaa Koongoo eegdullee gaafatanii jechuun Associated Press gabaaseera. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kanaa gammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti dachaanutti nagaatti.